Heerumaa adda bineeldotaa warri magaalaa heerumaan beeku. Heerumni maalii? Namni maa wal fuudhaa? Gaaffii isaan si gaafatan. Baraka godhatan bara akkuma isaan godhatan beektu warra magaalaa kan. Namni gisee wal fuudhee maal godhaa? Wallahi. Isinitti himna akka wal godhu. So tell me, mali rakkoo qaba yooti ati nuti himte. Rakkoo hin qabuun magaalaa. Ambar gaafuma isaan nama gaafatan. Gaaffii addunyaa irra hin jiru. Namni gisee wal fuudhee maal wal godhaa? Ambar akkuma namni godhate. Ati nama sichin kujira? Namaan na jeequ jira eega qabee ammaan har'aa qaqqabee harma inni qabaddu. Okay, sorry. Qabaddu. Bargaafii isaan si gaafatan bargaafuma bargaafii addunyaa tana gubbaa hin jiru. Israa fidan yoo addunyaa wal fuudhee akkam wal godha? Maalti si beena akka namni wal godhu gisee wal fuudhe? Na dhaggeeffadhu yoo addunyaa hin jirre israa fidan. Yoo addunyaa irra hin jirre maaltu addunyaa irra hin jirre? Gaaffii addunyaa hin jirre na gaafatanii jettee miti? Jechuun namni gisee wal fuudhee akkam wal godhaa? Maaliif wal fuudhaa namni? Rakkoo hin jiru itti himi rakkoo miti. Akkam jeetin itti himi? Akka godhan itti himta kaa. Akkam godhan gisee wal fuudhan namni akkam wal godha? I don't know, ani hin beeku. Fuuteen beektu? Fuudhee hin beeku. Ana afaan Oromoo hin beekaa, heerumee hin beekaa malee fuudhee hin beeku. Heerumtee beekta malee fuuteen beektu? Yaa. Guyyaa mana galtan maal gootan guyyaa dura wal fuutan? No, san ani mamu. Tana. Ni beektanii waan itti beektanii wallaltan maa nama gaggaafatan? Hoggaa fuudhan maal akka godhan hin beeku. Hoggaa heeruman garuu maal akka godhan ana ni beekaa. Maal godhaniin? Klippiidhaan si agarsiisu feetaa? Agarsiisa kai nagarsiisa. No, amma no. Way abdii kiyya tokko yaadadha. Abdii kiyya saayiba kiyya ka Somaalee tokko. Garsiisa. Way abdii kiyya ta'e lakkii garsiisa. Way abdii kiyya saayiba kiyya. Garsiisa. Wallahi saayiba. Excuse me, ana gaaffii tokko qaba. Okay. Nama mana kee jala jira komentii hedduu bareessu jira. Busi ja'a maal taatee rakkoo jira. Wanni ijoolleen jala teessee laaltu baay'ina ijoollee baadiyyaa isin ijoollee magaalaa qinatti nama hariifa wanni tujjaara wanni feetanii tujjaara kan hiraa qabu kan ibaadaa qabu kan isin fuudhu miskiintota akka kiyyaatti walitti fuudhan. Miskiintota akka kiyyaa walitti fuudhan. Miskiinaa fi miskiinatti. Waan isin maskitaa nyaattan nuti damooza keenya nuuf jiru teenya. Waan isin hancoo nyaattan kan nyaadhu mara kamalii maarree tuuttuun qabuun. Okay, gaaffii lammadda jira. Nyaata mana kana hedduun fadhuun nuti warra akkasiitiin warra laaffisoo nyaatee fiigee qirqaarra qoshomaa biddeena karaa deemu. Warra akkasiitiin waliif fuuna. Isin maal godhu? Isin galchina as gubbarra sagantaa fuudhaa hirma. Na dhaggeeffadhu gutakaa. Khalamada gaaffii lamada qaba. Okay. Wanta harka keessa qabatu jirtu kuni maali? Qummo. Dawa wanniiti nama jaartii namaa gaatu. Cidhaan keessaan tuman. Ituman? Ni tumaniin ni cafaqaniin. Okay. Nama jaartii namaa kajeelu. Biyya keessanii nama tumaa jaarsii? Amma kun fooyya'ee dhufe apdeettee dhufe dur nama jaartii namaa kajeelu zayitii danfituun istanyaa godhaniif amma kana jijjiira. Shamarran hin tuqu dhiira tumtaa? Shamarran hin tuqu shamarran miskiina gara laatti. Okay. Thank you very much. Galatoomii. Okay. Dunii follow godhaanii. Sila duni mee nama akka meerumuu feetaati? San dura garuu jechuudha warra as jala mana kan kee jala jiru
please mali mal jaani namusa maal jedhaniin naamusa excuse me namusa godhaa jedhini tokkoffaa jechuudha lammaffaa jechuudha ani dullatti miti amata 49 qofaa okay amata 49 gana am youngidha mashallah baga dhalada dublititi congratulations amata 49 baga dhaladaat mashakka ilmaan sinema arrabsu kana ilmaan fadhido baga dal gobas ilmaan khessani namusa godhaa jedhin haya baga dabdet ati gizen kilometers den mashallah yeah thank you very much rakon kabu dikala mo la rakstana gize garber irrawaya ka kajta amata 49 tawu desna waya too much yeah mashallah Fanta gari miti sukari nama kapsis okay? Sukari nama kapsis gize taratiya. Wan berat duga ganam ni wan berat duga. Mucha wan berat nanti bitan. Duki Fanta mama ni duga. Fanta sukari nama kapsis. Gize marrinya lu. Nama untuk di dem fitan nama untuk. Anak tak kucakan apa? Anak sini apa? Atlin bishan duki. Oh bishan duga. Ya. Kata betiye mau kenapa? No, bishan. Pure bishan itu faduki, okay? Normal. Ya. Okay. Wala mana khain churu karu pusi wara jo busi ni sinakap tu jadi, okay? Astaghfirullahaladzim. Kau tu kan? Berkon julen mana kerja kau ni yo, nala terkakalan ni yo, hari ni dah bikin batnya. Ana aspra oli lalu jerami ti. Acikan hindir boleh lah. Ana mama tia, ana ti hime. Okay? Ana dubra, you know that? Dubra? Ana dubra. Dubra tema? Yeah. Oh. Wara busi jauh busen isin hagab do all of you, okay? Amin. Yeah. Amin. Hai mana singkot Islamiyo, mal serra berbadan. Busi dah. Busi ni sina kabdu. Islamali siapa ni serra berbadan? I don't know. Nafka fado ati mana khayti du femi yani? Oh, siga fardan. Amata fartami sagali, amata jimal tanangire. Tulati da nama jamu isma mother, okay? Amata umat ya male, isani ti male, ana dulati mti amata. Ati dulati mti ati jolle. Ama yang, okay? Ati amata fartami sagali gana jolle. Ya. Sifadan. Follow godan mema. Isin go wa tabalem beten. Kanuma onira busi jawjira, onira namarras. Go wa tabalem biha. Amile namaiga. Gay rabbi dulumtis. Astaghfirullahalazim. Dulumti gay rabbi. Hai. Zaman umante dulati ramti. Amma sila blocking go amma nama kan je comment gele. Ana ma isnura. Is too much. Dila kana kami tim blog. Dulota dila kana kami go. Sila to ko bilamati rakko ka bolla. Astaghfirullahalazim. Okay. Thank you very much. Oh no malal akai lu shaka to ka terrakon ka. Afan farangitin is old mnam yo ya terrakon ka. Me afan farangitin baris jedin wara tulati jo. Dulati kab dor farangin old male. Baris jin afan normal. Iro dulati nakam. Ingili fati. Old dulati nakam. Farangin dulati kab dunsa. Ana 7 meter ba hinjane ana 49 je. She's young, she's old. All the stack has a timid. Akatim bekam. Farangin dulating of the book at the lake kamari. Mudra. Old girl again. When I'm the Kenya, she's young, she's married. Can you but what these people? Dunia enjoy leda. Dunia na maharifa. And dunia haidun de kisi fadan. Thank you very much. Because dunia is very smart. Na maharifa jolle magalati jolle dirreti.
Keessattuu dubartiin teenya hundi beekaa ijoolleen teenya nyaata battu malee smart nama hariif. Plus faamishaa. Nama gartee like wanni miti gartee hariifummaan isaanii aartii irratti tolantii isaa qaban dandeettii isaa qaban. Maal jechuu barbaadee? Maal jechuu barbaadee uummata namas jala dhufu kana odeensii kan ka'e jechuudha. Naamusa barsiisii. Okay, naamusa barsiisaa qomoo dinna dhukkub jira tara takka. Biifun ciqilfanneen naamusaa fi ginni naamusa barsiisee oomiyaan numarraa gabbu himee foloo godhan tara takka. Agabbu. Maal isa akkam ta'u jirti? Guys, follow godhan nama tokkotu as jala dhaggeeffadhu nama tokkotu as jala you are sugar mommy jechuu jira. He is a sugar mommy dhabeekaa jechuudha. Dhiira qabda? Sugar mommy dhiira qabdu? Hin qabu garuu inni sugar mommy taphachiisaa jechuudha. Yoo akkas taate sugar dingaa eega. Yaa. Warra sugar mommy taphachiisu hunda as jalatti hin guuratiin block godhi you know that hin barbaachisu. Hai sugar mommy taphachiisu jechuun akkam? Isaan beekaa isaan gaafadhu ana miti. Sugar mommy taphachiisu. Abujijiju. Oh yoo yeedulloota taphachiisa. Masha Allah. Nama akkasitti jira. Zaman tiba-tiba. Magaalaa ko bang kapo bar miskin tiga tumarra lulu kada TikTok ko ba? Ati magaalaa hin beektumti usitti ulee kan kee. Ni kabadde ulee raga bumi istuulee kan nama rasti. Wanta kawan nama kabachiisun qabu. Ayyo gudee xiyee. Bawlee ditun. Raga bumi. Ishifin dubbadda usiitii irraa kan qabu. Waa'ee ulee tiyyaa maaltu isiniin